Akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya qaqqaalii kanneen yuutuubii Iqbaal Seenaa irraan hordofaa jirtan hundinuu galatoomaa isiniin jecha namoonni sabskiraayib hin godhin sabskiraayib godhaatii maatii chaanaala keenyaatti dabalamaa isiniif ta'a. Koomentii nuuf barreessaa nu jajjabeessaa yuutuubiin kun yuutuuba haariyaa waan ta'eef nu jajjabeessaa isiniin jenna. Akkasuma barnoonni keenya yeroo yeroodhaan gadhiifnu akka isin bira ga'uuf namoonni sabskiraayib hin godhin sabskiraayib godhaa isiniin jedha. Har'aan tana barnoonni keenya kan qabannee isiniif dhiyaannee pirogiraamni keenya kanarra akkamitti akka Telegram chaanaalii maallaqa kafaluu akkamitti banachuu dandeenya barnoota akkuma TikTokii akkuma YouTubii chaanaalii maallaqa kafaluu akkamitti banachuu dandeenya barnoota kanaan isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Intro xiqqoo boodaan walitti deebina. Intro gabaabduu boodaa walitti deebinee hordoftoota kiyya nafaana bu'aan isiniin jaa dura irratti gama telegiraamii bilbila keenyaa irra deemna. Eega telegiraamii bilbila keenyaa irra dhufneen boodaan mallattoo sadeen gama gubbaa irra jirtu sana yeroo takka ganne tuqanna. Eegas boodaan iddoo piroofaayil jirtu sana yeroo takka gattuina. Eegas boodaan hordoftoota kiyya tuqaan sadeen gama gubbaa irra ni jirti. Tuqaa sadeen gama gubbaa jirtu sana irra tuqanna. Tuqaa sadeen gama gubbaa jirtu sana irra takka gattuina booda iddoo edit info jettu sana iddoo edit info jettu sana irra takka ganne tuqina. Hordoftoota kiyya isteeppiin isinitti agarsiisu sana na hordofaan isiniin jaa. Eegas boodaan hordoftoota kiyya hunduu asii iddoo at your channel boota jettu sana personal channel ta'etu sana agartee ilaala. Iddoo tana yeroo takkaaf ganne tuqina. Eegas boodaan hordoftoota kiyya hunduu dhufnee jirra personal channelii start channel ta'etu sana yeroo takkaaf ganne tuqanna. Yeroo takkaaf eeggattu inni booda hordoftoota kiyya maqaa chaanaalii ni filannaa jechuudha. Maqaa chaanaalii ni filannaa jechuudha tokkoffaa irratti. Maqaa chaanaalii maal haa godhu? Iqbaal miidiyaa godhee diskiripshinii barnootaaf goonee hordoftoota kiyya maqaa tokkoffaa irratti maqaa chaanaliidha. Iqbaal miidiyaa goonee diskiripshinii irratti maal akka nu ibsu itti barreessaa jaa. Barreeffama gama jalaatti maal akka ibsu miidiyaan kee kun chaanaaliin kee kun maal akka ibsu itti barreessaa jaa. Barnootaaf godhee yaaliidhaaf waan ta'eef iddoo kanarratti footoo piroofaayila chaanaalii banu jirru irra keenya akkasuma jirra yeroo takka galne tuqina. Xiqqeeffadhee akkana waradhaa. Eegas boodaan raayit booda itti tanarra yeroo takka gattuqa. Hordoftoota kiyyaa hunduu footoon tiyyaa asirratti taatee jirti raayitii gama gubbaa tana yeroo takkaaf galaatuinu. Eegas boodaan hordoftoota kiyyaa dubbiin jabduun asii bootaa tanaa likitti addaan baafadhaa. Namoonni hedduun waan kana hubannoon qabanii yoonii fi gama jalaa kanarra keenyee Telegram chaanaaliin keenya namoota hunda bira hin ga'u ifmoo qofa biratti hambifamaa piraayiveetii chaanaalii ta'eeti hafa. Saniifuu iddoo puubilik jettu puubilik chaanaal ta'etu sana akka addunyaan agartu addunyaan sarchiisi gootu tuuf puubilik chaanaal ta'etu sana yeroo tokko tuqunna. Eegas boodaan puubilik liinkii ta'etu sana barreeffama maal akka itti barreessinu hordoftoota kiyyaan afaana bu'aan isin jaa. Mallattoo banattanii jirtan jiru nutti agarsiisee jira. Okay jennaanii namoota nama tokko subscribe qaba jechuudha. Hordoftoota kiyyaa amma banadheetiin jira. Wantoota barbaachisu hunda asirratti waan barnootaaf ta'u hunda gadi hin dhiisa. Namoonni baay'een joins godhanii hordoftoota heddummeeffachuu dandeessa. Haala kanaan barnoonni keenya kanarraa xumurame.